Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota maatii Meelbasaayikd. An Dr. Daawit Meelbasaayikd wajjin hakiima yaala sammuuti. Amaloota bilchina miiraa yookaan xiinsammuu qabaachuu kee agarsiisan 10. Bilchina miiraa yookaan xiinsammuu yeroo jennu dandeettii miira ofii to'achuun yaada yookaan sammuu ofii fayyadamuun murtoo kennuuti. Namni miira xiinsammuu bilchina qabu murtoon isaa, hojiin isaa aarii, gadda, gammachuu irraa otoo hin ta'in faayidaalee fi bu'aalee wanta murteessuu sana yookaan hojjetu sana irratti hundaa'eeti. Kun egaa murtoo nuti hojjennu bu'a qabeessa akka ta'u, hariiroo nuti nama wajjin hin qabnu fayyaalessa akka ta'u gochuudhaan jireenya keenya keessatti milkii akka qabaannu nu taasisaa jechuudha. Amaloota bilchina sammuu yookaan xiinsammuu qabaachuu kee agarsiisan keessaa inni jalqabaa namoota hubatta. Gaafa bilchina xiinsammuu qabaachaa dhuftu gochaa badaan namootaa kan gadhee fakkaatee balleessaa fakkaatee sitti mul'atu rakkoo xiinsammuu, rakkoo miiraa keessa isaaniitii danfaa jiruun sodaa keessa isaanii, yaaddoo keessa isaaniitiin kan raawwate ta'uu hubatta. Ofii kee qulqulluu yookaan sirrii of gootee kaan immoo hamaa seexana gootee ilaaluu hir'isaa dhufta. Kanaan namoota taaruu dhiiftee gadduu fi jalqabda kan si miidhan illee yoo ta'e. Lammaffaan waan barbaaddu himachuu jalqabda. Namootni maaf na hubachuu didanii, maaf kana naaf gochuu sana naaf gochuu didanii, maaliif yaada koo hubachuu didanii jettee aaruu, aarii kee balleessuun rakkoo bilchina dhabuu akka daa'imaatti yaadu ta'uun siif galaa dhufa. Kanaan fedhii kee waan feetu kan hin feene jechaan ibsachuu jalqabda. Ati dubbatachuu baannaan namootni fedhii kee, yaada kee tilmaamuu malee sirriitti beekuu, hubachuu akka hin dandeenye hubatta waan ta'eef. Sadaffaan dhiifama gaafatta. Hagam jabaa beekaa taatus atis akkuma namoota biroo dogoggora hojjechuu akka maltu, balleessuu akka maltu ni hubatta. Dogoggoroon waa balleessuun xiqqaachuu akka hin taane gaafa kana dogoggora kee dhokachuu dhiiftee, miira kee baqachuu dhiiftee dhiifama gaafachuu jalqabda. Afuraffaan ofitti amanuun kee dabalaa dhufa. Gaafa bilchaataa dhuftu ofitti amanuun kees dabalaa dhufa. Ofitti amanuu qabeenyaan milkaa'uu irraa, sadarkaa barnootaan dabaluu irraa, hojiin guddachuu irraa, milkaa'ina jireenyaa nan beekaa, nan danda'a jedhu irraa kan ka'u otoo hin ta'in ofitti amanuu wallaalummaa ofii, dadhabina ofii hubachuu irraa dhufu. Atis akkuma namoota kaanii wanta ati hin beekne hedduu, kan ati hin qabne, kan si hanqatu hedduu ta'uu hubachuu irraa ofitti amanuu dhufu. Shanaffaan dhiifama namaaf goota. Dhiifama namaaf gochuun badii sirratti raawwate miidhama kee irraanfachuu akka hin taane akkasumas dhiifama kan gootuuf namicha fayyaduudhaaf, namicha si miidhe gargaaruuf otoo hin ta'in ofuma kee fayyaduuf miira miidhamtummaa baatanii deemuun, haloo qabachuun qorqalbii kee, xiinsammuu kee, jireenya afuuraa keef balaa akka ta'e hubachuu irraa kan ka'e kan ofirraa buusuuf namichaaf dhiifama gochuun gaarii ta'uu hubatta. Gaafa xiinsammuu bilchaataa qabaattu namtichi ta'ee jedhee na miidhuuf kaayyeeffatee